Mageto 911 Yamin Gurba Breda Ichifu هرياتي يانيس والبخن دورا إشي هركفو دي نانجي والبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا ردفتون حين هندي خيسانو أرد challenge هاراتو كوس نكبرني أفني مالي challenge جرا. Arka fuuli maatiin channel keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan har'a challenge tokko isin qabannee dhufne challenge sun maali gaafii sirba tokko ani sirbee fi sirba yaa artistoota keenya keessaa artistoota Oromoo keessaa sirboota feene jechuudha sirbee fi sirbi kun eenyu jedhee maqaadhaan gaafadhaan Anilleen sirba shaniin gaafadha inni anis shan gaafadha isin shan gaafatti badhaasni namni mo'ate mo'ate qarshii kuma takkaa jechuudha kan qabu namni mo'ate qarshii kuma takka qarshii kuma takka namni mo'ate yoo nama mo'ate isin ni fudhatti Aku mo'ata. yoo mo'ate aanoo bira tafa jechuudha akkuma bara deemee aanoo barraa gono qarshii kuma takka sirboota artistoota keenyaa keessaa artistoota Oromoo asumaanuu artii Oromoo illee wanti jechuudha sirboota duraanii fa'aa gaafadhaan immoo an qalbiin beeku Anilleen samuma. kanaafuu namni shan gaafanna shan isin yoo shan guutuu ka deebistee an afur deebiste ni fudhatti jechuudha yoo akkasuma jechuudha walumaa galatti ka caale abbaa caale yoo ani afur argadhe isin sadii argadhe anamatti mo'ata jechuudha kanaafuu gara chaalenjiitti gara sirbaatti deebinaa anamuus jalqaba Jalqabe rakkoon qabu. okay ni jalqaba okay oho maaliyaa shaggee warra leemmanii oho yaa gurraa malee maaliyaa shaggee warra leemmanii lafti naa ammartee ati deemnanii lafti naa ammartee ati deemnanii eenyuun dafi artistiin kun eenyu oho yaa gurraa malee maaliyaa shaggee Beo. in arganni tokkoffatti jechuudha artist Hailuu Kitaabaati artist Hailuu Kitaabaati thank you okay amma deemisi Anilleen sirbuma durii keessaan si gaafadha. ayyo sirbi Siyaade ati na yaaddu an siyaade atuni beektaa waa wallaaltu ammam turtuu tuuti waan haftu meenan irraanfatiin hammuma jirtu. Yunus Abdullahi La. Mbeenee jechuun akkuma kan yaade. Kadir Said. Kadir Said oh barni beekaa sirba isaa wallahi okay shirakuun qabu takka dhabnee jirra jechuudha takka dhabnee jirra okay sammu farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanuu dhage eenyu Ni yaadadha. yaadadhu takka argattee arganne jechuudha rakkoon qabu takka dhabne hin beeku farda gurraacha lagarra kaachisanii akkam hin beekne qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii Acaalu. Aceen sirba kana Wanti. interview sirbe Qaalicha sana eenyu maqaan? qaalicha sana Beeku qaba. beektu artist Daawitee Mokonnin Daawitee sirbi ka Daawitee Mokonnin Nama biraati irraa kan inni yaame sun. la Daawitee Mokonnin ka Aceenuu jedhe Aceen baay'ee dinqisiifadha kan jedhe artist Daawitee Mokonnin Aceen biyyee siyaa salphattuu jenna asumaan okay keeti amma yeroon carraan 911 natti yaamini haadha ilmaan kiyya mana nambaasiniya rabbii sodaadhu. Mageeto 911 yaamini nuho gobana artist nuho gobana argadhee jira isin lama dhabde an takka dhabe takka argadhe Ayyaa yalla.
Okay. Qarshii kuma dhabuuf hin deemaa jechuudha. Ashi dhaggeeffadhu amma. Gurbaa bareeda ejji ifuu saagura maaris. Gurbaa bareeda ejji ifuu saagura malee raagadee si dhufuu. Imbeet. Artist Meetii Jamaama. Meetii Jamaama. Hin arganne. Meeqa dhabdee jechuudha. Sadii dhabdee takka argadheanii ati homaan arganne. Gaafi meeqa nuuf an sadii si gaafadhe lama nuufa. Ati eenyu faana? Ani lamaan si gaafadhe. Lama na gaafatte? An sadii si gaafadhe mishi. Amma an. Hayyee. Usre amma kanin barreeffadhe nalatti si gaafachuu deema. Hiriyaati yaanis wal beekanna dura ishee harka fuudhee naanjee wal barra ilma dardaraati magaala bareedaa hayyamuu mamaalee daddabe diddaa. Ni beeku wallahi kan Dabigaa. Intal caaltu bayyoo sanii mi? Sanii miti anta. Ara isa. Maqaa si gaafanne kan gammaante. Intal caaltu bayyoo sanii. Yunus Abdullahi. Na. Beeku. Yunus Abdullahi ti garuu hangabe. Dhalaa bar. Ara. Wallahi. Dhala kam? Okay. Meemer debi. Angka irasi intal caaltu bayyoo tokko beekaa. Tidaddeebi'ee naanjee wal barra. Maal jedha? Nana dhala miti gaa kuni. Dhalaa. Dhiiraa fi dhalaadha. Dhalaa. Faati Aniyyaa? La. Bas beeku naa hin. Hadurii, sirba durii, warra durii dhalaa, warra shamarran artistoota keenya hadurii keessaa. Haaloo daawwee? Na. Kalaa. Kadurii keessaa. Yalla. Haaloo daawwee malee kadurii. Aha ati immoo isi kaa natti bas. Ati sadii na gaafatte ani saddeeffaadha. Takka dhabdee lama dhabdeeti. An sadii nu dhabee sadii nu dhabdee kan si gaafadhe. Ati takka harkatte takka dhabdee jechuudha. Kana dhabdee jirta. Lama dhabdee atillee. Almaas Tafarraa. Almaas Tafarraa. Okay. Ayyee. Eshi. Siitutti na gaafate jechuudha. Ana. Okay. Citaa suutaa kosi beekaa naaf irriifataa. Guyyaa suutumaanii halkan natti ariifataa. Hey. Sirba hin beekne gaafachuu jirtu. Dabbaba Addaamu. Ayyee an sadii si gaafadheemu. Dafi. Dhufee si ilaaluuf biyya maalii hajuu sayyoo ni beekna. Dhufee si ilaaluuf yaa biyya bishaan siidha biyya midhaan siidha hundayyuu caalu. Shantam shubbis. Beekte. Harki naa dhamu qaba barsiisaaf. Isin harka naa dhaa ani hamilee asiin qabu. Lama argattee jechuudha. Reef tokko maal si gaafadhe? Tokko qofa si hafe bar. Tokko qofa si hafe. Tokko qofaan nafe? Wayeera? Wallahi afur na gaafattee jirtu. Hoo maaliyaa shaggeessan reef siin jee isaa? Naan jettee na fakkaate. Yaada balee dimaamu. Amalli kee badaadhaa ganda malee sin dhaabu. Anda malee si waamu. Hin beektu. Salamoon Dannaqaa. Akkas yaa. Xattee jechuudha. Tokkoon arganne. Tokko arganne shanin kiyya bitadhee jira. Atillee tokkummaa si hafe. Anuu sirraa nafuu bararee tan dhufa atummaa na yaamtee.
Bara amma si deebisu baadhis bar mo'atamte injifatamte jirta. Akka qashi morma simara rafa. Simara rafa. Beeta gaha. Sirbicha beeka artistitti beeku. Wallahi je. Artist lama qofa harkattee jechuudha re Qamar Yusuf. Qamar Yusuf innaa taate akkam amma ani hundaayyuu si gaafadhe ati hundaan deebisne. Ani immoo si deebise. Lama na deebiste. Lama si deebise. Injifadhe jira jechuudha. Lama kan beektu. Shantam shubbis. Shantam shubbis. Kanaafuu maallaqni kiisuma kiyyaa baate jalqabas ammas tiyyuma taate jechuudha. Qarshii biyya Masrii 200 kuni qarshii 1000 jechuudha. Challenge haragna. Namoonni haree taatan subscribe nuuf godhaa like nuuf tuquu irraanfatina. Hanganuma ka artistoota keenyas yaadachuudhaaf sirboota duraanii qabannee dhufne artistoota keenya haa yaadannu. Artii Oromoo haa guddifnu maaliifuu artiin Oromoo waan hundaanuu duubatti hafeetiin jira amma ol ka'aa jira artiin Oromoo amma sirriitti ol ka'aatiin jira yeroo kanatti jechuudha. Yeroo artistoonni ciccimoon artistoonni oo'ituun bayan kanatti artiin Oromoonis akkasuma beekamu wal buutu jira. Garuu jalqaba dhukatee jira badee jira artiin Oromoo. Sirboota duraanii amma namoonni hedduun hin yaadatan hin beekanis sirboota duraanii sana jechuudha. Amma garuu hedduu baay'ataa jira yaadatamaa jira. Kanaaf anis sirboota duraanii qofa gaafadheen jechuudha. Kanaaf hordoftoonni keenya maatiin chaanal keenya hundi keessanuu nagaan nuuf ta'a. Chaalenjiin har'aa akkana fakkaata. Yeroo itti aanutti hanga walitti deebinuuf wanta biraatiin qophii biraatiin nagaan nuuf ta'a. Chaalenjii biraatiin hanga dhufnu jechuudha. Baay'ee hundi keessanuu subscribe godhaa like godhaa hin irraanfatinaa.